Waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa kaaba lixa shaggar tarkaanfii fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa kaaba lixa shaggar ona daagam gandoota lama keessatti guyyaa dheengaddaa muddee 23 2021 waraana bilxiginnaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobba'e haleelee ofirraa deebisee jira jedhe. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kaaba shaggar ona daagam ganda yaayyaa harootti iddoo addaa qarree jedhamtutti lola guyyaa dheengaddaa ganama sa'aatii 3 irraa eegaluun hanga sa'aatii 10tti adeemsiseen humnoota bilxiginnaa 52 du'aan danuu ammoo madoon adabee jiraachuu ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun onuma daagam ganda qundee agamsaa iddoo addaa laanqiisaa jedhamutti tarkaanfii waraanni sirnichaa irratti fudhateen loltuu bilxiginnaa paatroolii 2 guutuu kan lakkoofsaan 28 ta'an waliin barbadeessee Isuuzuu tokkos haleelee jira jechuun hime. Lola kana irratti waliigalatti 81 du'aan danuu madoo dandamii hin qabneen adabuu beeksisee jira. Lola gandoota kana lamaan irratti taheen madoo hospitaala Fiichee ciisaa jiru 164 yoo ta'u kanneen du'an immoo 113 akka ta'an waraanni bilisummaa Oromoo onichaa gabaasee jira. Oduma waraana bilisummaa Oromootiin waraanni bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa Cibraan Elemoo Qilxuu leenjii yeroo dheeraa booda humna haaraa eebbisiisuun